Ati musliimota of jetta? Hawwii koo ture. Maashaallah. Nama maallaqa kaawwate maallaqa namaaf kennee maqaa namaa dhaqeetiin yaafadhu kootti ittiin jedhee maqaa namaa fidanii iddoo aarsaa irratti waaman namoota jidduutu jira. Warratti saamtuu hattuu zayitii gurgurtuuf ashaboo gurgurtu waan waaqayyo ittiin himne warra himtu kana waggaa 5 yookaan waggaa 6 mana hidhaatanii shirra. Warri amma dhufan kun raajota eenyuti isaan? Yeroo dhiyootti si eebbisa waaqayyo. Ameen. Qabeenya keessan eeggadhaa, shamarra keessanis eeggadhaa. Warratti saamtuu hattuu zayitii gurgurtuuf ashaboo gurgurtu waan waaqayyo ittiin himne warra himtu kana yookaan ilaaba buleessa koo nama daabboo tokko dhaqee birrii 20 bitatee galuu hin dandeenye waldaa gaafa dhaqan garuu sabbata isaanii akkamittiin akka hiikanuun beekan. Maajikiidhaan. Namoonni baay'een addisuu baay'ee si shakku. Tarii ati musliimota of jettaa? Gaaffii bareedaa. Kabaju akkasumallee inni na jaallatuu fi kabaja guddaa obbolummaanaaf qabu. Obboleessa koo addisuu biratti argama. Maarree har'a obboleessi koo addisuun maaliif dhufe laataa? Maal dubbata laataa? Tarii ati musliimota of jettaa? Hawwii. Tarii ati musliimota of jettaa? Hawwii koo ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya har'a qophii addaa, qophii ajaa'ibaa, qophii dinqii, qophii isin baay'ee jaallattaniin isin dhufee jira. Innis kan baay'ee jaalladhuuf kabaju akkasumallee inni na jaallatuu fi kabaja guddaa obbolummaanaaf qabu. Obboleessa koo addisuu biratti argama. Maarree har'a obboleessi koo addisuun maaliif dhufe laataa? Maal dubbata laataa? Maal jedha laata? Walumaan hordofnu gamanumaan gara isaatti isin dabarsaa. Obboleessa koo addisuu kanan baay'ee kabajuuf jaalladhu baga nagaan dhufte. Tole, baga nagaan eddanii affeerraa keetiif galatoon. Hayyee, mee maqaa keerraa kaasiitii dhaggeeffattoota keenyaaf namoonni baay'een isin obbolaa miti, obbolaan akkas wal jaallataayi, yaada akkasii waliin qabaayi, eenyutummoo hangafaa, simoo isatu dursaa waan jedhu waan baay'ee kaasaa namoonni baay'een aggamanuma mee maqaa keef maqaa abbaa kee? Okay. Maqaan koo Addisuu Raggaasaan jedhama. Obboleessa keetii, mucaa abbaa kooti. Itti fufuudhaanii hangafa keetii kana duwwaa miti maaliif amma kana wal jaallattu obbolaan akkatti wal jaallataa kan jedhamuu fi addunyaa kanarraa namni jaalladhu si malee waan hin jirreef dirqama immoo si jaallachuu waan hin qabuufan si jaalladhaa. Si jaallachuu bichaa miti isin kabajallee. Rabbi si haa kabaju ulfaadhu addee dhugaa dubbachuufan illee hedduun si jaalladha akka nu wal jaallannu nama miti sheexannu beetti alhamdulillah isa jaalannuu kenne rabbi galatoom jecha gaafii biraadhaan addisuun amma maal irratti argama maal hojjechaa jira? Okay, ani amma kanan hojjechaa jiru hojii dhuunfaa kooti. Hojii dhuunfaa ani hojjedhu mana beeksisaa fi maxxansaati. Hojii dhuunfaa korran jira. Duratti garuu waldaa kiristaanaa, waldaa ministirii dhuunfaadhaa wajjin warra laayisensii qabanii wajjiniin hojjechaan ture. Amma garuu gochoonni wantoonni achi keessatti dalagamu hedduunsaa dhugaarraa kan fagaateef kan nama jibbisiisu wanta ta'eef akka waaqaatti cubbuu akka seeraatti immoo yakka ta'uusaa wantoota baay'ee waan argeef anis innis mataa koo galee gara waldaa jalqaban keessatti guddadheetti gara waldaa guutuu wangeelaatti deebi'ee hojii dhuunfaa koo akkuma beektu obboleessi koo namni baay'ee jaalladhu abdiin banee naaf laannaan isa hojjechaa jiraani. Thank you. Achumaan si galateeffachuun barbaada. Galatoomi. Thank you addee baay'ee galatoomi. Akkuma atu kaastee waldoota ministirii yookiin immoo waldoota abbumti fedhe laayisensii fudhatee hojjetu keessaa akka tibaatee wantoonni achi keessatti hojjetaman baay'ee akkasitti tole yeroo baay'ee nattaasaa turte ta'u yeroo baay'ee waliin haasofne irraa inshallah gaariidha adeemsa gaariirra jirta. Thank you. Baay'ee gaariidha. Hayyee mee addisuun yeroo baay'ee yeroo tokko akka waan amantii islaamaa arrabsuutti yeroo itti ilaalamu jira. Yeroo tokko immoo akka waan amantii kiristaanaa arrabsuutti yeroo itti ilaalamu jira. Namoonni amantii islaamaa hordofanii addisuun yeroo tokko nabiyyi keenya qeeqaa, quraana qeeqaa waan akkasii hin ka'a. Yeroo tokko immoo hordoftoonni amantii kiristaanaa addisuun amantii kiristaanaa arrabsaa, addisuun shaadaa qabachuu fi addisuun musliima ta'uu fi yaada jedhu hedduutu dhufa. Mee ati garuu amantii kana lamaan irratti ilaalcha akkamii qabda? Addi akka miidiyaatti osoo hin taane akka yaada dhuunfaa keessa namummaatti. Nama gosa lamatu jira. Nama miidiyaaf nama lafaati. Lafarratti hawaasa wajjin waan jiraattuuf
ilaalcha qajeelaa qabaachuun dirqama. Miidiyaa irratti immoo qilleensa wajjin waan jiraattuuf waan qilleensi sun barbaaduuf akka qilleensi sun itti deemutti qilleensicha duukaa socho'uun dirqama. Walumaa gala amantii Islaamaafis amantii Kiristaanaafis ilaalcha hin qabu, ilaalcha tokko qofaadha. Innis ilaalcha qajeelummaa jaalala of keessaa qabu. Inni guddaan dhugaan eessa jira kan jedhu dhugaa lafa jiru Rabbi tokkichatu beeka. Ameen. Bichaan mootuu hin taane gama Islaaminaatiin yoo laalle hanqinoonni lakkoofsa hin qabne baay'ee jiru. Gara Kiristaanummaatiin yoo laalle hanqinoonni lakkaa'amanii hin dhumnes immoo jiru. Hanqinoota kana caalaltee keessaan fixxu. Rakkinni gam lamaaniinuu karaa amantaa Kiristaanaas Islaamaas jiru akka cirracha galaana keessa jiruuti. Cirracha galaana keessa waraabiin fixa yookaan funaaneen fixa yoo jette hin dandeessu yeroo keetti fixxa malee. Umurii keetti fixxa malee. Rakkoo gamlachuu jiru iyyuu immoo qulqulleessee keessaa baaseen amantaa kana amantaa isa qajeelaan godha yoo jette yeroo keetti fixxaa sammuu keetti fixxatti jibbamta malee wanti si fayyadu tokko hin jiru. Sababiin isaa gam lamaaniyyuu amanticha rakkoo uumetu hin taane namoota ga'insa malee yookaan immoo barnoota quubsaaf ga'aa tokko otoo hin fudhatiin beekamtiidhumaaf akkasumaan immoo beekumsa barbaachaaf otoo hin taane akkasumatti itti dhaqanii kan irra taa'an akkas jechuun maal jechuudha. Mana bunaa gaafa dhaqxu iddoon kun kan kee ta'e sii qophaatu hin taane waama sitti dhufe irra dhattee teessaan warra utuu karaa deemanii dhufanii barcuma yookaan teessuma argatan turra taa'etu amanticha geggeessaa waan jiruuf abbaa amantaa sanaatu rakkoo amanticha keessatti uume babal'isee gam lamaaniin iyyuu hammeeffamee akka ilaalamu godhe malee ani ilaalcha badaa lamaan isaaniif iyyuu hin qabu. Kanaaf iyyuu rakkoon amantaa kana keessatti akka uumuu kan godhe namoota barnoota malee abbaa amantaatti ta'e jechuudha. Akkas kunoo. Hoo maashaallah yaada gaarii nu kaastee addoo dhalatoomi. Maashaallah jechuun bareeda akka jechuuti. Waaw. Kaichooti. Dansaa jechuudha. Ayyadde meeqaafi tokko si gaafadhu. Tole. Utuu aboo wa'ii sii kenname addunyaa kanarratti waan takka qofa sirreessuu dandeessa tosiin jedhanii mee maal sirreessitu? Hawwii koo ture bira ga'uun dadhabe. Waan bira ga'uu dadhabee fi warra nama qabantu na durse warra birrii qabantu na durse malee fedhii koo ture. Innis maa inni addunyaa kanarraa wanti yeroo carraa takka bichaa kennu sirreessuudhaaf sii kennama jedhanii isa jalqabaa akkaataadhuma amantaa kootti amantaa koo irratti hojii hojjedhu jira. Innis maayin fakkeenyaaf as ministiriidha Baalaraa'ineen hundeessaaf abbaa mul'ataa waldichaa jedhanii Kiristoos isuma lallaban sana immoo keessaa baasanii ofii isaanii immoo Kiristoos isa lammaffaa of godhanii ana abbaa mul'ataa waldaadhanii sabni kun immoo saba koo jedhanii mucaa tokkotu guyyaa tokko akkasitti hoolota koon bakkeetti naqee dhufe hoolota koon na eegaa jirannaan maaliif kalootti naqxeen dhuftureetti bara itti tajaajiltoonni amantoota waaqayyo akka hoolaatti lakkoofnu yoo barbaanne gaadinee elmachuu yoo barbaanne immoo gaadii malee elmachuu yoo barbaanne jedhanii gaafa wanti jedhan wanta ta'eef inni guddaan sirreessitoodhame waldaa mul'ata argine Baalaraa'ineen jedhanii hundeessaadha abbaa mul'ataati ani jedhanii dafqa uummataa qanseeraa warshaa iddoo garaagaraa dhagaa gototaa oolee fidee siraata samana waaqayyoof kennuun haadha manaatti suufii hodhisiisaa ofitti suufii hodhisiisaa laphee dhiibanii jiraatan sana lafa isaan jiranitti manicha irratti cufe waldaa Itoophiyaa keessa jirtu immoo waldaa Makana Yesuusiif mulu wangeelii qofaatti deebise warratti saamtuu hattuu zayitii gurgurtuuf ashaboo gurgurtu waan waaqayyotti himne warra himtu kana yookaan ilaaba buleessa koo keessa turteetta yookaan tajaajila isaanii irraa barumsa barattuu hin qabdu yookaan jireenya isaanii irraa barumsa barattuu hin qabdu. Jarri kuni kaayyoon isaanii qaawwa argatanii nama dadhabaa tokko isaan argatanii akka uffata bitatanii jireenya jiraatanii mana isaanii ijaarratanii haadha manaa isaanii ittiin kunuunfatan barbaadu malee namumti inni Baalaraa'ineen hundeessaa waldaa kiristaanaati jedhanii lubbuudhaaf namni dhama'ee saba kana geggeessa tajaajilaa jiru waan hin jirreef guutummaa guutuutti walditti erga lafa isheen jirtutti cufee booddee waldaa mulu wangeeliin Makana Yesuus taasise jarattii garuu waggaa 5 yookaan waggaa 6 mana hidhaatti ishee rakkisan. Dhugaan sitti malee. Otoo naannoo fiini naannoo raajiidha hin waamaa turan. Raajiin sadaffaan hin jiru ammayyuu taanaan.
Akkamitti yoo jette Yesuus tajaajilee darbee barsiisaadha, ergameera, hojjeteera. Raajonni 17 immoo macaafa qulqulluu keenya keessatti caafamaniiru. Warri amma dhufan kun raajota eenyuti isaan? Kan naan galle. Moo macaafa sadaffaa barreessuu yaalamuutu jira moo lafa sadaffaa uumamu jira moo samii lammaffaa uumamuutu jira moo raajota warra amma jedhan kana macaafa qulqulluu isa kamtu isaan deeggera? Apoostiliidha warra jedhanii isa kamtu isaan deeggera? Dhugaanis itti maachuudha. Walumaa gala maqaan isaan ofirra kaa'an kuni dookimentii yookaan immoo waamama maqaa beekamtii waaqa biraa hin qabne fuudhanii ofirratti laxxafan malee raajoti warri amma jiranii otoo tajaajilaafaa of hin jedhanii, hojjetaafaa of otoo hin jedhanii, agalgaa'ifaa otoo hin jedhanii malee raajii apoostil minaamin kan jedhu deeggarsa macaafa qulqulluu walumaa gala hin qabani. Kanaafiyyuu jiratti akka kottutu biyya kana bushedhanii ministirii cufeen jiratti mana dhaattan ishee naqa. Lammaffaa immoo kaasaa amantoota kana isa zayitii gurguran, isa ashaboo gurguran kiyeestaawusii illee dabalatee, gatii sooftii dabalatee, gatii nyaataa illee fidadhaa koottaa akkas godhaa jedhamu dabalatee kisaaraa wajjin kan falchiisee mana dhaadhaa yaasa. Kanadha jechuudha. Mikinaatu gufannaaf gufuun dhaloota kanaa inni guddaanii warroota abbaa hafuuraa hin qabne akkasumatti karaa deemaarra warra dhalatan utuu waan argine warradhan otoo seexana takkitti hiisiisuudhaaf 3 seexana hiisisanii 7 immoo ofii iyyan kana isaan kanan iddoo iddootti gashaa otoon silxaanni wayinaa kenname. Aboo Rabbi silxaana jessitaa kennu. Ameen. Maashaallah. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenyarraa baay'ee akka barattan akkasumallee akka bashannantan abdii guddaan qaba. Hayyee addee ammallee gaaffii tokko sii dabaluu laata? Naaf dabale. Hayyee galatoome. Amma bara keenya keessaa yeroo itti Waaqayyo akkasiin jedhu keessa jirra. Waaqayyo akkasiin jedhe. Waaqayyotu akkasiin jedhe bara jedhu keessa jirra. Namoonni baay'ee immoo interview yookiin immoo dhuunfaadhaan namoota hedduu wajjin haasaa oolamiire Waaqayyo akkasinaan jedhee ture garuu waggaa 10 baranaa nama faa Waaqayyo fooqii ijaarta jedhee nama du'eefaa jira. Nuyi beenna miti nama meeqa fira keenya baay'ee biraa dhabneerra sababii garaagaraatiif Waaqayyo akkasiin godhadhee nama meeqatu boqoo addunyaa kanarraa godaane. So Waaqayyo akkasiin jedhamee utuu Waaqayyo isa sana jedhee hin godhin yookiin waan sun utuu raawwatiin namoonni addunyaa kanarraa boqotan yookiin immoo deeman yookiin immoo utuu raawwatiin turu rakkoon kun maalidha jettee yaadda? Akkamitti ilaaltati wanta kana? Inni kun Waaqayyo waaqa dubbii dubbateef duuba deebi'us yookaan immoo isa dubbate utuu namaaf hin laatiin utuu namaa hin argisiisin waaqa nama ajjeesu miti. Waaqayyoon dubbate jechuun hin xumurame jechuudha. Jarri Waaqayyoon natti midhanii Waaqayyo wajjin wal argu miti hafuura qulqulluu wajjin waliin argine. Dhugaan sitti maal jechuudha? Yesuus wajjin waliin agarrette? Daandii waliirra iyyuu hin baane. Akkas jechuun maal jechuudha? Waaqayyo Museen dhumtiyyuu Waaqayyoon abidda keessaan sagaleedhaan arge malee qaamaan namni Waaqayyoon arge hin jiru. Otoollee xiqqoo hafuura qulqulluun akkas naan jedhanii amma tokko hin deemsisa. Waaqayyo natti dubbate gaafadhamu waaqachuun ikko uumaa wajjin haasaa jiru jarri kun jechuudha. Uumaa wajjin haasaa jiru erga ta'ee hafuurri qulqulluun eenyutti dubbata? Yesuus akkas jedhe anu hafuura koo isin biratti nan dhiisaa inni immoo isin jajjabeessaa jedhe hafuura koo nan erga isinitti nan dubbadhaa jedha innooti hafuurri qulqulluun hojii dhaabe Waaqayyo ilmi immoo Yesuus hojii dhaabe akkamitti Waaqayyo abbaan ilmaa fi hafuura qulqulluu bira dhufee namicha kanatti himuu danda'a? Walumaa gala waaqa hojjaratti hin himne. Dogoggorri Saamsoon inni jalqabaa kufaatii isaatu hin taane raqa keessaa damma nyaachuu isaati. Sobni raajota kanaas immoo ergaa dubbachuutu hin taane utuu waaqa hin himin Waaqayyotu natti himechuu isaati. Kanaafi Waaqayyo takkaayyuu karaa hafuura qulqulluutiin namatti dubbata malee kallattiin dhufee kan dubbate jira yoo jedhame macaafa qulqulluu keessaallee utuu nuu dhiyaate natti tola. Na waan nama dhibu. Kanaafi namoonni baay'een kan isaan abdii kutatanii amantiitti dadhabanii laafanii akka hin taane taa'aa jiranii Waaqayyo akkasiin jedhee maal atumtuu yaadatta gaaf tokko raajii wayii tokko naa raaji atumtuun beetta. Waaqayyo to'ati mana fincaanii riimootiidhaan banattuuni natti argisiisee naan jedhe. Yaadatta inni? Sirriitti yaadatta. Mannati itti galtuu riimootiidhaan banamaa naan jedhe. Manni fincaanii kee sireen kee riimootiidhaan banamaa. Olutaalee lafa gangaladhe suufee ofirratti balleessin galee.
Gaazexi jechuudha. Isa yommuu bara 2000 meeqanaan jedhee bara 2013 keessa sii ta'anaan jedhe Waaqayyoof haa galatu. Manni fincaaniitti fayyadamu manni balballi isaa nama rakkisa. Gaazexi kiraayidhuma keessa hin jira. Amma 2010 meeqa keessarraa? 17 keessa. Waggaa meeqa darbe jechuudha? Waggaa 4. Akkasi. Si galee 13 fudhattadee waggaa arfaffaa darbeera. Wajjiruma mootummaa jiraan jedhaman wanta akkasii kun. Manni fincaanii riimootiin banamu kun. Tiraambiyyuun qaba obboleessa. Kanaaf jarattiin fiilla fiitii isaatu ergaa Waaqayyoo qaba malee dudduubni isaa maallaqa qaba. Bu'aa qaba. Achumaan maaliif waldaa ministirii keessaa baateetu gara waldaa isa jalqabaatti dhufte yoo jette waldaa ministirii keessatti obboleessa ko yoo shaanxaa baattee yoo sooftii dhiyeessite yoo bishaan dhiyeessite yoo birrii qabaatte immoo affaanyii dula xibsi minaame waamtee afeerte yoo jala fiiddee harka rukuttee fi shamarra qashtii babbareedduu ishee immoo barbaaddee fiddee immoo yoo waatti kennite malee tajaajilaaf iddoo hin qabdu. Gaaman ilaa. Gubboo laatta shamarra fiddee gubboo laatta. Kanammoo waanuman ija kootiin irratti ta'aa ture argaa ture waanta ta'eef na amantaa nama maallaqa kaawwate maallaqa namaaf kennee maqaa namaa dhaqiitiin yaafadhu kootti ittiin jedhee maqaa namaa fidanii iddoo aarsaa irratti waaman namoota jidduutu jira. Sabni keenya garuu kanan beeku harka rukutaa fi ni ililcha hin gammada. Kanaaf walumaa galatti Waaqayyoof jarattiin kun waliin agarree Waaqayyo keessaan birrii argu malee Waaqayyo keessan rakkoo namaan argan jechuun barbaada. Meeshi hawaasi kuni kanan beeku ummati kun kanan beeku calloon harka reebe ililjiidee olu taale kofee wambarii cabsee gala. Hawaasa humaan beekne kanaaf hawaasa goonfamaa jiru kanaaf amsati dhaamtumaa dha. Baay'ee si gaddisiisu. Dhugaa nama daabboo tokko dhaqee birrii 20 bitatee galuu hin dandeenye waldaa gaafa dhaqan garuu sabbata isaanii akkamittiin akka hiikanuu hin beekan. Maajikiidhaan itti bu'aa ta'uu. Seexana waa itti godhu ta'uu hafuuratti baafatan sanaan joonjeessoo ta'uu naan galu malee mana keessaati walirra kaadhe mana kiraayee kanfala namicha tokko takkas godhe mana kiraayee kanfala walitti qabateetu ilaa Waaqayyo waan akkasiinatti dubbataa jira argaan jira waatu sii gadhiifama ergaatti dubbate amma birrii walitti qabdee jirta fidinaa kenniiti waa sii gadhiifama namichi sun hin fide hin kenne utuu hin turiin sagantaa sa'aatii lammaffaatti hin deebi'ee balaa makiinaatiin du'e. Look, raajota akkasiifaa jira. Achumaan immoo waanan sitti himu ergaan sii qaba. Yeroo isaan beeku malee, sa'aatii isaan beeku malee, guyyaa isaan beeku malee, karaa kamiin akka ta'e hin beeku malee, yeroo dhiyootti si eebbisa Waaqayyo. Ameen. Ankanan jedhu. Inni akka inni si eebbisu natti musun yeroo isaa maasi dhosse. Maalan beekan. Guyyaa isaa maasi dhosse. Maalan beekan. Akkamittiin akka eebbifamtu maasi dhokse. Waan ittiin eebbifamtu maasi dhokse. Jarattiin kun si keessaa faayidaa barbaadu malee mul'ata si argan hin qaban. Dhugaan sitti himaa jechuudha. Akka eebbifamtu Waaqayyo beekee natti himee maaliin akka eebbifamtu yoom akka eebbifamtu maamna dhossa Waaqayyo. Isa kaan natti himee Waaqayyo akka waaqa caafisitti argisiisee guutuu si dhoksu miti. Waaqayyo waaqa ifaaf bilisaatiin jechuun barbaada. Thank you. Amantoota keenyan kanan dubbachuu barbaadu raajota akkasiirraallee. Siriisii godhiyaase. Kanaafiyyuu amantoota keenyaaf siriisii godhiyaase. Amantoota keenyaaf dhaamsi dhaamuu barbaadu akka nama shonkooraa nyaatuutti nyaatamurra darbitanii akka nama avokaadoo quncisuutti yookaan muuzii quncisuutti quncaafamaa jirtu. Kana bareechaa beekaa. Akkasii jechuun maal jechuudha? Waaqayyo waan raajii sobaa qallabdeef sin eebbisu. Tokko. Lammaffaa sa'aatii nama keessa jiru sa'aatii baay'eetti of eeggannoo goonu. Sa'aatii namarra keessa jiru sa'aatii itti tajaajila kan akka biizinesiitti tajaajiltoonni fayyadamaa jiran waanta ta'eef qabeenya keessan eeggadhaa, shamarra keessanis eeggadhaa. Dhaamsi koo kanuma kanan dubbachuu barbaadu. Thank you. Ayyaadde. Namoonni baay'een addisuu baay'ee si shakku. Tarii ati musliima ta'uuf jettaa? Gaaffii bareedaadha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa kutaa lammaffaasaa guyyaa hin beekamnetti isin dhiyeessinaa. Abdiidhaan obsaan nu eegaa isiniin jennaa. Egaan qophii keenya irraa barumsa guddaa akkasiin barattan shakkii takkallee. Abalu utuu nami kun sheeka kun ustaaza dhimma koo rabbitti naa'ima
waa'ee koo rabbitti naa himaa. Yoonni rabbitti naa hime malee yoonni rabbitti naa hime malee dhimmi koo naan xumuramu. Yoonni rabbitti naa hime malee baajaajiin naan bitamu. Yoonni rabbitti naa hime malee konkolaataan naan bitamu. Yoonni rabbitti naa hime malee Ameerikaan naqu. Yoonni rabbitti naa hime malee viizaan naan dhufu waan ta'eef hin jiru. Wallaahi hin jiru. Yoonni raayisatti naa hime malee yoonni abbaluu rabbitti naa hime malee haadha manaan argadhu. Yoonni rabbitti naa hime malee abbaa manaan argadhu. Yoo rabbitti naa hime malee hin fuudhuu dandeemaa hin jiru. Wallaahi hin jiru. Ofii keedha. Rabbitti matta wallahi. Wallahi ofii keedha rabbitti matta. Maamna arrabsitu ani kuwan tokko isinitti dubbachaa jiru. Amantii Islaamaa keessa daldaalaan hin jiru. Rabbiif nama gidduu dhaabatee yoo kana goote malee rabbitti siin himu yoo ani itti siime malee rabbi siin dhaga'u waan jedhamu hin jiruun jedhe malee amma waan biraa haasa'an jira maamna arrabsitu warri kaan. Wallahi hin jiru waan akkasii. Yoo ustaas naafiini rabbitti waan akkasii naa malee rabbi waan akkasii siin raawwatu har'a utuun waan akkasitti muudhaa baadhe hin duuta turte utuu na bira dhufuu baatte hin duuta turteen hin jiru alhamdulillahi rabbil alamin. Amantii fuulatti rabbii wajjin haasa'an keessa jirra yoo amantii dhugaadhaan waan barbaade hicitii kee namni dabarsee hin haasofne hicitii kee rabbii qofatti kan haasa'attu amantii akkasii keessa jiru alhamdulillah jedha warreen keenya. Warri islaamummaa qabdan warri rabbi islaamummaa kan isin badhaase alhamdulillah jedha. Akkasii wallahi alhamdulillah. In sodaatina abshir. An wallahi yoon du'ellee gara jireenyaan naqa yoon jiraadhillee jireenyaaf an jiraadha. Yaaddeena warra akkasitti naasennaan jettan. Dammoo don't worry sodaatina. Maal jechuu barbaadeen yaafra yaalammii. Kottaa gara fuulaan dhaabatanii abbaamti ofii hicitii isaa rabbitti himate. Rabbiin kadhate wallahi rabbiin moo irraa qeebalee deebisee fi sanaaf waan isiniif kadhatame yookiin immoo waan rabbitti isin himeef bakka ittiin kaffaltii tokko malee baasii tokko malee wacii tokko malee bishaan bitiif zayitii bitii tokko malee carqii bitiif kophee bitii tokko malee awwaara fudhuu galiif girgiddaa fattoksii tokko malee lafi isin itti rabbiin argattan tokko jira hin dhuftu. Lafa isin gaaffii keessan hundumaaf deebii argattan tokko jira ni dhuftu islaamummaa keessa wallahi islaamummaa keessa. So maal jechuu barbaadeni guyyaan har'aa kuni guyyaa boriin ta'u guyyaan borii kunis immoo asin taru guyyaan har'a sitti maa jiru kun siif carraa ta'uu danda'a yookiin sababa ta'uu danda'a. Yoona wayifan sitti maa jira yoona wayifan sitti haasa'aa jira yoona rabbi wayimna haasofsiisaa jira utuu barichi sarkaan dhumiin utuu yerichi sarkaan dhumiin utuu guyyichi sarkaan dhumiin utuu daqiiqichi sarkaa hin dhumiin kottuu gara isa dhugaadhaan gabbaramuu rabbiin gabbare kottuu gara isa dhugaadhaan waaqeffamuu rabbiin waaqeffadhu ibaadaan waaqeffannaan hundumtuu kan rabbiiti. Sababiin isaa rabbi tokkicha isa qofaaf akka waaqeffannaan ta'u barbaada. Kan biraa takka illee biratti akka waaqeffamu hin barbaadu. Akkuma macaafa qulqulluu keessatti jedhu waaqayyo waaqa hinaafaadha akkuma jedhu eeyyee dhuguma hinaafaadha. Isinii galee hinaafaadha. An dhugaa kana isinitti himaa utuun du'e anaaf jireenya. Du'a miti anaaf jireenya. Dhugaa kana isinitti haasaa utuun du'e anaaf jireenya. Yesuus iyyuu dhugaa kana warruma inni dhugaa kana itti lallabettuu hin ajjeefna jedhanii barbaadani. Yesuus iyyuu warruma inni karaa dhugaa kana itti metu warruma inni karaa dhugaa kana agarsiisetu warruma inni karaa dhugaa kana itti lallabettuu hin ajjeefna ni barbaadani. Isinii galee hin ajjeefna barbaadani. Rabbi aangoo qabaa, rabbi humna qabaa. Hin dandeenye
hin dandeenye. Rabbi akka miliksutti miliksee akka baasutti baasee waan godhu godheetu gabricha isaa ergamaa isaa oolfateera. Garuu namni baay'een shawwadameera. Namni baay'een shawwadameera. Waalaikum assalaam qaalii. So maal jechuu barbaadeenii har'allee dhugaa kana Muhammad Amin Daggu welcome baga nagaan dhufte. Har'allee dhugaa kana waamuma isinitti himnuuf nu jibbitan. Har'allee dhugaa kana waan isinitti haasofnuuf nu jibbitan. Daarii waliin qon. Qixxee waan walitti qabnu tokkollee hin qabnu. Mana kiraayii waliin kaffallu. Walirraa liqeeffannee waliin dhoowwanne. Garuu maaltu jira isinitti fakkaate? Waama dhugaa kana isinitti himnuuf nu jibbitan. Waama dhugaa kana isin gurra keessan keessa isin buufneef nu jibbitan. Kun jibbinaa. Maaliif nutti haasa'u jedha? Maaliif nutti dubbatu jedha? Nuuf jedhani nuun haasa'u jedha. Yaadaa malee akkasumaan nutti hin aarinaa. Akkasumaan ija nutti hin deemeeffatinaa. Akkasumaan eeboo ija keessaniitiin nu waraaninaa. Isinumaaf jennee isinitti haasa'aa jirra. Malee namni tokko islaama'eef ustaasa tokkoof yookiin immoo sheeka tokkoof bu'aa ammana buusu tokkollee hin qabu. Namichi islaama'e. Namichi kan hin argatu Rabbi irraa qofaadha. Namoonni gaafa islaamaan aangoon qabdanii Muhammad Amin bara baraan namni tokko gaafa islaama'u lubbuusaa ibidda jalaa oolfachuuf of baraaruuf of hambisuuf malee nama tokkoof wanti godhamu tokkollee hin jiru. Nama tokkoof wallaahi isinii galee nama tokkoof kanaafiyyuu waa'ee namaa sammuu keessan keessaa balleessaa gaafa namni dhugaa isinitti himu isiniif jedheeti malee waan argatu tokkollee hin jiru. Akkasii Rabbi isinirraa haa jaallatu. Eegastii waan isaan beeku na dide. Amma dhamee ilaa sitti ergira mee fudhadhu lagona moo wanti kun maaloodha? Gastiin macarrashaa irratti hojjete. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu walumaa. Alhamdulillah. Kam isin? Jajjabaattu irraa nagaa keessanii. Barsiisaa. Wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam irraa nagaadha miti? Alhamdulillah nagaa kenna. Kam isin? Jirra wala alhamdulillah. Jajjabaattu. Galanni Rabbii tokkichaaf isa naman taane isa laman taane haa ta'u. Amiin amiin. Isa namatti hin fakkaanne isa naman taane akkas. Jijjiiramni. Muhammad Amin. Ayya nama bira dubbisi. Muhammad Amin. Inaaso. Naafiko. Oh. Namni maa bu'as. Innaa ayime.